Kananii addunyaa kaadhimaan artiist Andu'aalem Gosaa kibxata har'aa barii sa'a 11tti haala sukkanneessaa ta'een addunyaa kanarraa du'aan boqotteetti. Artiist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii addunyaan wal qabatee poolisiin gaaffiif buufata poolisiitti geessuu BBC'n ibseera. Poolisiin ammatti akkaataa du'a ishees ta'ee wantoota du'a isheetiif sababa ta'an irratti waan jedhe hin jiru. Shamarree Qananii addunyaa naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicataatti dhalattee kan guddatte yommuu ta'u, Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa muummee barnoota injiinariingiin digirii jalqabaan eebbifamteetti. Eega eebbifamtee boodas hojii moodeliingii fi beeksisaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti hojjechuun beekamti. Keessattuu ammoo uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa beeksisuu fi kiliipiiwwan sirboota afaan Oromoo irratti moodelistii taatee hojjechuun beekamtii guddaa horattee turte. Artiist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii addunyaan wal qabatee poolisiin gaaffiif buufata poolisiitti geessuus himameera. Manaajara artiist Andu'aalem Gosaa kan ta'e Lalisaa Indiriis akka jedhetti qorannoon reeffaa hospitaala Minilikiitti taasifamuu fi sirni awwaalchaa guyyaa boruu akka gaggeeffamus dubbateera. Qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti ta'uu kan hime Lalisaan kan lafaa ishee kaase ammoo artiist Andu'aalemii fi maatii isaa ta'uus himeera. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun mana jireenyaa isaanii irraa gamoo shanaffaarraatii akka isheen kuftee fi maal akka isheen taate qorannootu godhamaa jiras jedheera. Guyyaa kaleessaa garuu guyyaa dhaloota ishee kabajachuuf sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa kan turan ta'us himeera. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arraabsaa Saanshaayinn duuba kan jedhu Lalisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaaniis akka beeku dabalee dubbateera. Erga taateen kun mudatee booda ammoo reeffa ishee jalqaba hospitaala Yaaneet kan achuma naannawa Hayaat jiru geessanii. Hospitaala Hayaat keessa hanga bariitti erga tursiisanii booda poolisiin dhufee reeffa achii fuudhee gara hospitaala Minilikiitti geessee qorannoon reeffaa taasifame. Bu'aan qorannoo hanga ba'utti ammoo reeffi gara sulultaa bakka maatii ishee jiranitti geeffameera. Sirni awwaalchaas Finfinneetti guyyaa boruu ni raawwatamaa jechuun manaajara Lalisaa Indiriis dubbateera. Egaa shamarree Qananii addunyaa bifa kanaan lubbuun ishee darbeetti jira. Ammatti garuu wanni sababa ta'ee fi akkasumas haalli du'a ishee kuni maalirraa akka ka'e wanti ifatti poolisiinis ta'ee qaamni aangawa mootummaatiin ibsame hin jiru. Haa ta'uutii garuu yaanni gamaa gamanaa namoota sooshaal miidiyaa fayyadamanii fi namoota adda addaatiin yaanni gamaa gamanaa darbatamuu fi yaanni dubbatamu hedduutu jira. Isa kanaaf ammoo maatiin isheetii gaaffii gaafataniiru. Maatiin ishee hawaasni keenya yaada dhuunfaatiin hawaasa keenya wal burjaajessuurra hamma dhugaan ishee bahutti hamma rakkoon ishee irra ga'e sirriitti nutti himamutti obsa nuuf kennaa, obsaan nu eeggadhaa jedhaniiru. Egaa dhugumatti ammoo akka dhugaan hin dabne akka dhugaan hin dhokanneef yaada dhuunfaatiin gamaa gamanaa walitti darbachuurra yookiin ammoo yaada dhuunfaa fi yaada dogoggoraa facaasuurra hamma dhugaan bahutti amma qorannoon himamutti obsaan otoo eeggamee irra caalaa baay'ee filatamaadha. Egaa shamarree Qananii addunyaa shamarree ijoollummaadhaan umurii kanaan lubbuu ishee dhabdedha. Baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan baay'ee namatti dhaga'amudha dhugaa dubbachuudhaa fi yaada baay'ee keessas kan nama galchudha. Namoonnis yaada dhuunfaa hedduu akka isaan facaasan kan taasisuu danda'udha. Haa ta'uutii garuu dhugaa shamarree kanaa yookiin ammoo miidhama ishee dhugaa ishee baasuudhaaf yaada dhuunfaa irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun nutis dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Shamarree Qananii addunyaaf egaa Waaqayyo lubbuu ishee haa qananiisu jenna. Maatii isheef jajjabina akkasumas jaalattoota isheef dinqisiifattoota isheef jajjabina hawwina.